eegaladhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balayyaki ya qabajamoo fi jaalatamoo jirra jirtu alhamdulillahi rabbil alamin. Arraan tanaa kunoo asitti argamna. Iddoon tun eessa dhiiroo beeytanii tarii garii namaa beekuun mala iddoo tanatti argamaa jechuudha inshallah. Reefullee ibsa godheetiin ture irra deebi'eetiin natti haftee inshallah irra deebi'ee ibsa isinii godhaa. Iddoon jiru tuni iddoo goonni keenyaa cimaan kan Lijiyyaasuu jaamee beekamu itti hidhamaa ture jechuudha. Iddoon tun kun shaanshalanni kuni shaanshalata inni ittiin hidhamaa ture. Shaanshalata kana itti hidhaniiti harkaas ni hidhan miilaas ni hidhan itti maranii qaama isaa guutuu yeroo ammaan tana shaanshalata kana yoo si garsiise ilma namaatiis fardaan hidhama jee yaadu farda yoonii fi duudarra keessa gubbaa keessa yoo abadan deemuu hin danda'u jechuudha. Kuni waan nama ajaa'ibsiisu wallahi dhiiroo makiinaan konkolaataan amma deemu kun deemuu ni danda'a waan nama yaachisu. Mee arku jirtanii yoonii fi kaameeraa silkiitiif waan xiqqishoo isin fakkaatan beekanii nama sadiitti qaddeetiin fuudhuu dadhabe duuba mee qotaa naa jilala. Wanni kun waan kana. Kana laafaan jiinaa gaa wanti waan taphaatti biti gara obboleeyyan ni ulfaadhan jiru. Digaa. Meelaadhaa kaman naa wajjin rakkatinaa gaana gargaaru waa dandee waa fagoo jirtan narraa. Kanaan hidhamaa ture jechuudha. Kanaan hidhamaa ture lafa. Beek gaammoo guddoon asirra jira kunis jala gatafe. Ammuddiin na jettee maa hunaa rifattanii. Kanaan hidhamaa ture. Kaniin anammaan tana wal fuudhuu kan dadhabe inni maalayyaa kan itti hidhameeni tureen jechuudha. Kan hidhamee jiru kanaan deema. Obboleeyyan akkasuma wajji firraa baasaa ture qixaanni isaan qixaatan akkanarra ture jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa kabajamoo fi jaallatamoo kanneen nu daawwachuu jirtan mee ilaala. Wanni kun waan hedduu takka nama rifachiisu Lijiyyaasuun as keessatti hidhamaa ture jechuudha. Manneen isaan inni itti hidhamaa ture kan akka mana daabbootti as keessa fa'aa jiruu fi kun hedduudhaatiitu jira. Waan nama sookanneessu takka ani waan akkanaa kana hin galle hidhaa kana fardinuun deemuun duuba shaashalata waan jechuudha. Obboleeyyan konkolaataa harree ofeenyeewu konkolaataa waan deemuu danda'u namatti hin fakkaatu. Waan mataa fayyataa ta'e qofaaf hin fuudhuu dadhabe nam sadiillee itti qaddeetiin dadhabe. Kanaaf inshallah haalli asii kana fakkaataa jechuudha. Mee kana kutaa biraatti dabarreetti waan hafe isin garsiifna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.